ajjechaan kun eenyutu qindeesse eenyufaatu qooda keessatti fudhate tarsiimoo akkamitti baafame eenyu hojiin akkamii kenname an jedhu yoo qorannoon poolisii addaan baasa haa ta'u garuu interview san kennee dubbatee torbanitti an ajjeefame kun hin beekamu maalin inni bakka sanitti amma argitu tokko otoo duutee maal dhaammattaa ka jedhu gaafatamee jira achi keessatti mucaan kun nama dulloomee 90 seenee 9 seenee silaa gaafatamuu miti dargaggeessa waggaa 36 dargaggeessa waggaa 36tiin yoo duute maal dhaammatta jechuun maali akka du'uun beekaa jechuudha gaazexeessan yookaan immoo namni gaafadhu dheen sun akka du'uun beekaa jechuudha yoo gaazexeessichi hin beekne ta'e already clear ifu ajjeesuuf deemu maal jettee duutaa ka jedhu gaafatan kana sirrii beekuun hin barbaachisa qorannoonis kanaan dura immoo dhageeffadhu kanaan dura waan akkanaa jaarsota gurguddaa illee gaafateera gaazexeessan sun jaarsota baay'ee uleedhaan deeman illee dubbiseera takkaa gaafii akkanaa hoo duute maal dhaammattaa nama gaafate hin qabu maaliif gaafas akkas ta'e ergasii boodallee Fayyisaa gaafateera Fayyisaadhaan akkasiin jenne sunuu maaliin gaafa gaafiif deebisan fixe akkana godhe akkana jedheen jessari akkas namaan jedheen beeku nama biraatiin hin argine isa qofaan akkas jedhe sun maal garsiisa hin beekama jechuudha hojii hojjettu sun fakkeenyaaf madraka irra cabsitee waan akkasii sun live irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu riskii sun itti gaabbitaa fakkeenyaaf ittiin gaabbi riskii ani yeroo jalqabaaf miti kanan fudhadhee inni sun hamaa ture beetta ani namattuu hin himne hiriyoonni kiyyan beekani haati warraan kiyyan beektu haadha warraa kiyya ulfa ji'a 7tu garaa jira kan daa'ima immoo kan wabiin waggaa 2 ji'a 5 ini mugaani agartee riskii kana ma dhaabbitti du'uu manna yoon du'es lafan siileessu namnu du'an qatu jiru beetta in dhaamatee cha daga hiriyootan deennate dhugataatiin bee hodhartaat dharaa jedhi duu dandaa maatii tiyyaan waan akkana kana yoon du'ellee kan tolcha itti dhaamatee beetta dhaamatteedhaan dhuguma jechuun hiriyaa kiyya keessaa mucaa Ingiduu Cimsaa ka jedhamu jira inni hin beeka beetta jechuun akkuma qoosaa godhee ittime waanan yani akkuma siin jedhe sana biyya alaa kana deddeebi'ee hojjedhee dhufe kana mana tijaara jedhee lafa bibbite tokko jira alaqa kiyyaan isaanii waan takkasii uumame just kana godheedhee an qaama kiyya dhiqadhee rifeensa ofirraa ciree qaama kiyya guutuu dhiqadhee dhufe agartee milkaa'es gala jettee yaadduga kun ta'e haa ta'uu baate riskii ani gaafan fudhadhu ofittuun himu namuu kutannoo hamaa keessa ture waan ta'eef yeroo gaarii carra qabeessas waan ta'eef malee nan nyaatama ture nyaatamte turte ayyuu baafatti kan biraan reebichi hedduun irratti gaggeeffamuu isaa Hacaaluun dubbateera reebichi jechuun reebichi yaadaa Hacaaluun paartii badhaadhinaarraa yookiin bilchiginaa akkasan jedhan sanatti jechuudha irraa qarshii fudhachuusaa maal jedhu utuu inni qarshii hin fudhatiin nama ani karaa aartii qofaadhaan miti jireenya koo kanan gaggeessu jedhee dubbatan jireenyi koo kan inni fooyya'uu qabu dinagdee keessa galee biizinesii keessa galee hojjechuun qaba ani taa'ee nama laaluu hin qabu jedheetudha kan inni gara biizinesiitti gale namoo ati garuu qeerroo jirtu jechuu dhiisteetu feerroo bittuu jechuu eegalteettaa jedha lakki hin jenne ani jedhe hin jenne ani qeerroo kan hin jenne Hacaaluun garuu gaazexeessaa yeroo gaafatu haala kanaan fireem godhee gaafata maaliif sana jechuun dubbii kana yoo ilaaltu ati waa'ee uummataa dhiifteetu biizinesii dhuunfaa keetti deebitee yaada jedhudha garuu inni ani yaada uummataa sin dhiifne sirba sin dhiifne dhugaa uummataa garuu niwutiraal ta'ee injifannoo amma argame kana deeggareen fuulduratti deemaadha.
Hacaaluu Hundeessaa meeshaa birrii akkana fudhatee mana akkana qabaa waan akkana mootummaan tolchee fedhee oloolii miidiyaa hawaasa gubbaa bal'inaan sirdeemu quba qabaachuu natti himtee turte. Namni gariin agartee taargeetii inni barbaadu keessa yoo ati seenuu fi baatte waan barbaade jechuu danda'a. Ololli kun eessaa kaate beektaa? Warruma qaama mootummaa keessaa baate ololli kun. Okay? Maal kaayoon si duub jirtu? Kaayoon si duub jirtu gaanii yoo yaadu tarii warra mormuuf itti fakkaachuu danda'a. Maaliif jennaan waan hin calliseef achi keessa taa'ee fudhatama yookaan jaalatamummaa uummata bira qabdu kana qaamni dhabamsiisu achi keessa jiraachuu danda'a. Injifannoon Oromoo eenyuyyuu kan amanedha. Innis amanee jira. Addunyaa guutuutu amanee jira. Oromoon injifachuusaa jechuudha. Wayyaanii Maqaleetti galuusaa. Garuu immoo ganda keessa haasaa xixinnootu waan injifannoon hin jirre akka fakkeessa inni sirriitti kaaseera jechuudha. Kanaaf immoo Oromoon godinaa wal qoodu ani hin bilisoomne ati bilisoomte waan jedhu kuni namoonni qeeqeetti waan dubbatan yaada xiqqaa ta'uusaa malee waliigalaan Oromoon injifachuusaa Hacaaluun kaayeera jechuudha. Namoonni hedduun Abiy Ahmad nafxanyaan butamee jedha qabsoon isaa. Oromoon sirna kan keessa fayyadamuutti hin jirtu jedha. Oromoo waan adda waan fayyada qabdi. Baala gizee jedhamte gizee du'aati illee nattaak waan godhamtuuf. Warree baan deemaa beektaa magaala kana keessa. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Inni mormuu maal gochuu qaba ture? Akkam gochuu qaba ture? Jarri akkatti isaan disrespect wal gocha ela maal seete beektaa guyyoo. Awwakkush naakkush jetti jarri. Waltuufi rakkoo hamaan kan jiru. Warra dhaaba siyaasa Oromoo kana oofan bira malee uummata bira miti. Dantaa wal dhabde isaanii kana fayyadamtee gareen Habashaa yookaan gareen nafxanyaa nama Oromoo miidhaa jirti jechuudha. Of course amma walumaa galatti maal akka ta'e beektaa? Akka Dooktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Gaafa muummichi ministeeraa waanuma xinnoo bar waan guddaa miti bar gaaffiin deebi'ee hin jiru beektaami. Mee gara fuulduratti hin deebisuun deebisan hin beenu gaaffiin Oromoo waan guddaan turre bar biyyattii kana keessatti akka arjummaa isaatti. Waanuma xinnoo waanuma Oromoo urgooftu kan yoo godhe qullaa sirbiti baatee bar nafxanyaan miidiyaa ishiitiin FM hin jiru hundi jechuudha. Yoo nagno waan isaan hin jedhiin hin jiran beektaa. Gaafa immoo inni xiqqoodhuma saayikooloojii Oromootti wanta buutu kana yoo godhe yetimmi walad tini balinji la Itoophiyaan jedhanii tela hin bubbisu beektaa. Maal dookumantariin irratti hojjechaa ooluu miti. Achi keessaa yaadi gurguddan kan ajjeechaa isaa kana wajjin wal qabsiifamee laallamuu danda'u dhimmoota afur laaluu dandeenya jechuudha. Tokko maal inni ejjennoo inni jijjiirama amma jiru kana irratti qabu jijjiiramni qabatamaadhaan jira. Kan ammoo qabsoofnee finnee namuu nuuf finne of harkatti tuffachuu hin qabne jabeessinee fuulduratti oofuu qabna. Waan jedhe ejjennoodhaan miira humna qabuun kaasee jira. So waan kuni interview sanitti yoo kan mul'atu taate karaan fireem godhanii gara mootummaatitti dubbii dabsan hin jiru jechuudha. Hin rakkisa. Kanaaf muran. Lammaffaan achi keessatti mormitootaa wajjin wal qabatee qeeqa jabaa kaasee jira. Mormitoota kan qabsoo uummataatti alaa galchee jedha. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo jedhamu kanayyuu odoo uummanni Oromoo hin bilisoomini odoo bilisummaan hin jirre dhaabni waggaa meeqa baqatee ala ture seenuu hin danda'u jedhee ture. Dhuguma bilisoomnee irraa jijjiiramiin dhufee Abiy Ahmad faana angootiin dhufan. Atammoo haasawa irratti bilisoomni jedhee Hacaaluu Hundeessaadhaan isin duula turan. Hacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome gabaabsinaa deebis. An bilisoome hin jenne. Bilisoomne miti hin jedhe. Kanaan duras intervii Dajanee faana haasofne irratti dubbadheera. Mooneerra. Eenyuun
TPLFin moonerra amantus amanuu baattus daninnatiin wayyaanee finfinneerra makiinaan ani oofu taargaa wal fakkaatu silvarii kalarii wal fakkaatu faana ni hordoftee sadii taate tan bu'urfte. Komishinar Dachaasaa Bitimaa amma komishinar jeneraal mangaagaa wayyaanee keessaa kan na baase isa. Otoo na qaban yeroo sanatti hidhaattuu nan geessan. I'm sure. Dachaasaa Bitimaa komishinar Dachaasaa Bitimaa yeroo san magaalaa Amboo keessatti isa ture. Jara kana qabe. Ka qabe daninnatoonni kun alaabaa baa'oo qabatanii boru akka jeequmsi ka'u waraqaa barreeffame maanfileetii qabatanii kaan hin facaasa halkan walakkaa kaan alaabaa baa dablisummaa Oromoo fannisa kaan footoo kaasa taargaa makiinaa fi jara yoo kana qabamte barsana Muktaar Kadituu bulchaa ture Oromiyaa kan qabamte asii seetaappii mootummaan naannoo Oromiyaas hin beeka daninnatichi hin beeka gadergee ana ukkaamsuuf jennaani jara qabee ukkaamsee mana dhaaqaye amante jarre gadhiisii hin gadhiisuu irratti waraana hamaatu ture. Yoo sana OMN illee gabaasee ture waan kana beektu. Yeroo hamaa hammaataa ture jechuudha yeroo sun nama akkasiin kun fi kan kana fakkaatan warra harka nurra qabaa turan fa'aatu jira beekta. Walumaa galatti warra akkasiin jira akka waliigalaa akka fudhannu Oromoon saate ammatan cunqurs bar wayyaanii kee jirtirra waan gooma argatuma cunqursiyaa gammanuu jirte. Cunqursan mallee hin jira. Oromoo cunqursaa jira. Kun jala sararame beekuu qaba. Ammoo mormitoonni kun odoo muummichi ministeera Abiyyi illee bakka kagadhiisu silaa taate jedha. Oromiyaa keessatti jarri kun wal ta'anii naannoo kan uummata kana bulchan ka jedhu ayyaadan qabu ofii wal nyaatu. So qeeqi bakka sanitti ka'e waan mormituun naannoo keenyaa maqaa uummata kanaatiin deemu fakkaatu sirriitti lafa kaa'e jechuudha. Amma kunis yoo interviiyuu duraa san irratti silaa gabbayee mul'ate waan silaa amma jedhanii ittiin bu'an kan warri mormituun reeffa isaallee saamanii maatirra ittiin bu'uu kana amma kun ittiin jeequmsa kaasuu kana an duraan ajjeefame hafee kanaan kaasuuf hin danda'amu jechuudha. So kana muranii keessaa baasuun barbaachisaa ture jechuudha. Akka duruu beekama. Achi qeeqi wayyaanee irratti ka'e hin muran. Wayyaanee amantus amanuu baattus qabsoofnee injifannee mo'annee jirraa jedha jaalu. Geetachoo Asaffaa gaafa geerarsa barkumee san kallattii kamiinuu akka nani alatti hin baane karaa natti cufee na ajjeesuuf yaalii godhee ture. Qaamuma amma jijjiirama hoogganu kanatu miliqsee jalaa na baasee hidhee ture. Waan Geetachoo Asaffaa waan wayyaanee muramee keessa bahe interviiyuu san keessa kun maal jechuudha. Qeeqi wayyaanee irratti ka'u waan wayyaaneen taate uummanni Oromoo akka deebi'ee dhaga'u hin barbaadamne jechuudha. Kun maal jechuudha. Gaafa ajjechaa Hacaaluutiin booda OMN fi miidiyaaleen wayyaanee Tigraay TV dabalatee Dimtsi wayyaanee dabalatee boonyi isaan maannachaa isaan bu'an irraan bareedu jechuudha. Kun achi keessa jiraate. Silaa kun gaafa duraa akka dhaga'amu ta'e hin bareedu jechuudha fakkaatu jechuudha fakkeessuuf hin tolu. Kanaaf muramee jechuudha achi keessa. Kabiraa walumaa galatti wayyaaneen ari'amteetti qabsoo ilmaan Oromootiin dhiigaan simbiloo inkaa salaamtaadhaan miti beetta oloodhaan miti ulfitti wareegameeti daa'imni waggaa 10 snaayipariidhaan mataan irraa faca'eeti waan gammachuu qabu sitti fakkaata waan amma ta'aa jiru kana Oromoon du'aa jira inumaayyuu waa tokko sitti bara wayyaaneen jirtu sana Oromoon du'uu kun dhageettii qaba ture. Amma dhageettiin qabu beetta maaliif seete Oromaa miti kan nutu wal ajjeesaa jira Oromoo immoo maaltu isa dhibere